Sagalee Waaqayyoo keessaati har'aa isin wajjiniin akkan hirmadhuu fi carraa kana naa kennuu keessaniif baay'een isin galateeffadha. Waaqayyoo kaleessas har'as Yesus Kiristoos gooftaadha. Dubbii Waaqayyoo keessaati iddoo tokko walii wajjiniin ilaalla har'aa. Ergaa Phexros duraa boqonnaa tokko keessa yaada jiru achirraati ka'eeni xiqqoo ishee dubbii Waaqayyoo kanarraati waa jechuun barbaada. Duraan dursa garuu mataa keenya gadi qabannee lafa jirrutti Waaqayyo kan nutti dubbatu gabaabseen kadhadha. Galanni ulfinni siif haa ta'u yaa Waaqayyo gooftaa abbaa keenyaa, guddaa si galateeffannaa yeroo nu laatte kanaaf. Obboleettii koo amma kadhattee wajjin walii gallee fuula kee duratti dhiyaanneerra. Atis immoo fuula kee gara keenyatti naannistee gurra kee gara keenyatti qabdee sagalee kee immoo gara keenyatti erguuf yaa Waaqayyo gooftaa jaalala kee waan ta'eef har'aa maqaan kee haa ulfaatu. Obboloonni koos Waaqayyo nutti dubbata har'aa gooftaa irraa dhaga'uu barbaanna jedhanii dhufaniiru. Ani immoo yaa Waaqayyo gooftaa meeshaa kee kan ta'uu danda'uuf na gargaari. Yaa Waaqayyo gooftaa keenyaa dubbii kee baachuu, sagalee kee dubbachuu akka dandeenyuuf carraa nu laatteef kun immoo hojii keetii, hojii keenya miti. Kanaaf iyyuu si galateeffannaa. Maqaa Yesus Kiristoosiin yeroo gaarii nuu kenni, nu wajjin ta'i maqaa gooftaan. Ameen. Ameen. Okay. Ergaa Phexros duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 6-7 fi 13 irra jiruun dubbisa. Akkeedha. Amma yeroo gabaabduudhaaf qorama garagaraatiin gaddisiifamuun keessan kan hin oolle yoo ta'e iyyuu isa sanatti immoo baay'iftanii hin gammaddu. Warqeen inni baduuf jiru iyyuu ibiddaan hin qorama. Amantiin keessan inni warqee caalaa gati jabeessi immoo guyyaa Yesus Kiristoos itti mul'achuuf jiru sanatti jajamee guddinaaf ulfina akka argatutti qoramee ni ilaalamaa. Lakkoofsa 13 gadi bu'ee dubbisa. Kanaaf mudhii yaada keessanii jabeeffadhaa. Warra of qaban ta'a. Abdii keessan guutummaatti ayyaana isa yeroo Yesus Kiristoos mul'atutti isiniif dhufurra kaa'adhaa. Ameen. Ameen. Lakkoofsa 6 gubbaarratti yeroo gabaabduudhaaf waan jedhutu jira. Amma yeroo gabaabduudhaaf qorama garagaraatiin gaddisiifamuun keessan kan hin oolle yoo ta'e iyyuudha. Amma iddoo kanaati na dhaggeeffachaa kan jirtan hundumti keessanii biyya lafaa kanarraa keessa jiraattu gatii ta'eef biyya lafaa kun maal akka inni ta'e baay'inaa hundumti keenya iyyuu beekna yaada. Biyyi lafaa kun iddoo qorumsaati. Kuni jaallannus jibbinus wanta nuu kaa'amedha. Iddoo qorumsaati. Yoo soomtanis, yoo kurnaffaa keessan laattanis, waldaatti deddeebitanis dhiistanis qorumsi hin oolu. Qorumsi ilma Waaqayyoof hin oolle. Waaqayyo iyyuu ofiisaatii fi qoramee ilaalameera. Waaqayyo utuu qoree nama ilaalin namattis hin fayyadamu. Sababiin qorumsa kanaa immoo maaliif akka inni ta'etii dubbii Waaqayyo irraa dubbata. Yeroo hundumaa qorumsa yeroo dhufu hin gaddina. Hin gaddinaa mooraaliin keenya gadi bu'aa, keessi keenya nutti hin tolu, sammuun keenya hin jeeqamaa, imooshiniin keenya hin raafamaa. Qorumsa sana keessaatii ba'uu barbaanna. Qorumsi kun bifa adda addaatiin nutti dhufuu danda'a. Jireenya keessatti qorumsi bifa adda addaa nutti dhufuu danda'a. Nuti yeroo hundumaa comfortably taane jiraachuu barbaanna. Garuu immoo qorumsa keessa akka dabarruu Waaqayyo eeyyameera. Maaliif akka ta'e hin beeku karaa nuun itti hojjetamuu dandeenyu
karaa tokkicha duwwaadha. Qorumsa keessa duwwaattiti hojjetamuu dandeenya. Kanaaf eenyummaan inni dhugaan kan Kiristoos ta'e nama keessaatii kan inni ba'u rakkina keessatti qorumsa keessatti akka inni ta'e sagalee Waaqayyoo irratti hin argina. As gubbaa irratti waa'ee ibiddaa dubbata. Amma yeroo gabaabduudhaaf qorama garaagaraatiin gaddisiifamuun keessan kan hin oolle yoo ta'e iyyuu isa sanatti immoo baay'iftanii hin gammaddu ergeedhe booda warqeen inni baduuf jiru iyyuu ibiddaan hin qoramaa'edha. Waa'ee ibiddaan qoramuu as gubbaatti dubbata. Waa'ee warqee irraatii kaasee dubbata. Warqeen inni nu qubatti kaa'annu, inni nu mormatti kaa'annu, inni nu gurratti kaa'annu vaaliyuun isaa baay'ee guddaadha. Dhalli namaa warqee baafachuudhaaf waan inni hin goone hin jiru. Warqee baafachuuf wal'aansoo baay'ee ta'a, lola baay'ee ta'a, saamicha baay'eetu ta'a. Warqee nami qabu waan hundumaa qaba. Warqeen baay'ee gati jabeessa waan ta'eef sooressa jedhameetu yaadama namni warqee qabu. Warqeen biyyi lafaas taanaan har'a ekonomiin biyya lafaa qabeenya warqee wajjiniin hin deemu. Warqeen inni baduuf jiru iyyuu ibiddaan qorameen ilaalama yeroo jedhu warqeen yeroo bahu lafa keessaatii akka inni bahu hin dubbatu. Erga ba'ee booddee garuu akkuma ba'etti warqee ta'ee ba'a miti. Yeroo ba'ee jedhu ibidda keessatti gala. Ibidda keessa galeetu achi keessaatii warqeen ba'a. Warri warqee qulqulleessanii baasan yeroo dubbatan waanan dhagee waanan dubbisedhaan illee ijaan hin argine garuu waanan dubbise tokko warqeen yeroo hundumaa yeroo ibidda keessa ka'an danfa keessa ka'anii yeroo xurii isaa keessaatii baasanii xurii warqicha keessa jiru yeroo baasan ibidda guddaa itti bobeessu. Ibiddi cimaa itti bobeessu. Tempereecharii guddaadhaanitii itti bobeessaniitu abidda kanarra tursu. Yeroo tursanii xuriin isaaf warqeen sun walgadhiisaa deema. Wanti nama dhibu irra keessa dhufe kan bishaanicha yeroo danfa sana keessa turee jedhu kan irra keessa dhufu warqeetu hin ta'in xurii sanadha. Xuriin sun dhufeetu irra keessa caf jedheetu guuta. Achi booddee xurii sanaa eegarraatii kosii isaa fuudhanii booda oor jedhanii waamu Ingiliffaadhaan isa eega qulqulleessanii booda gajjallaatii dhaqaniitu warqee isa qullaa'e sana baasu. Warqeen sun sirriitti qulqullaa'umsaa kan inni baramuu yeroo baay'ee warqee sana fuudheetu abbaan warqee sana qulqulleessu ofiisaa imeejii isaa achi keessatti yeroo ilaalu riflekshinii tokko yeroo arguti qulqullaa'uusaa bara jechuudha. Egaa nus amantii keenya keessatti akka nuun qoramnu sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Lallabaa tokkotu jira John Bevere biyya Ameerikaatii gaaf tokko biyya kana dhufee waldaa keenyatti lallaba ture. Reefuu yeroo waldaa keessaatii guddadheeni paastarii ijoollee dargaggootaa na godhanii baay'een gammadeen manatti galee haadha manaa kootiini Waaqayyo kun hojii akkasii naa kennee gooftaan akka inni natti fayyadamuun barbaada. Nama jaalalaa akka inni na godhuun barbaada. Nama obsa qabu akka inni na godhuun barbaada. Tajaajila kootti nama fiixaan ba'umsa qabu ta'uun barbaada jedheetu dubbate. Haadha manaa isaatti dubbateetu hin turre rakkinni itti dhufe. Achuma lafanni hojjetuuti namoota isa tuttuquutti ka'an. Gaafa inni dhimmee garaa isaa irraatii hojjetee tajaajilu cabsuutti ka'an. Achi booda keessa isaa keessaatii aariin ba'uutti ka'e. Aariin na keessaa danfuutti ka'e. Hin dheekkameedha. Keessa koo keessa namoota sana warra akkasuma godhan sana irratti keessi koo hin dheekkamee ka'edha. Achi booda jibbi natti dhufuutti ka'edha. Aariin natti dhufuutti ka'edha. Dhiifama gochuu dadhabuun natti dhufuutti ka'edha. Yeroo sana maali yaa Waaqayyoo anoo kanan si kadhadhe jaalala. Anoo kanan si kadhadhe namaaf araara qabaachuudha. Dhiifama gochuudha. Godhee immoo dhiisuu danda'uudha. Maaliifiti wanti akkas of keessatti ani jibbu na keessaati danfee ba'ee gaafa inni jedhu amaluma warqee qulqulleessuutu akkas naan jedhee Waaqayyo.
jalqaba kan ba'u warqichatu hin ta'in warqee sana keessaatii kosii ba'utu jira. Jalqaba yeroo hojjetamutti kaatu kosii sanatu sarfesii gochuutti ka'a. Isati of keessatti arguu jalqabdaa. Isatu dhufeetu jireenya kee keessattis namoota birattis argamuu jalqaba. Achi booddeedha kanati bifi Kiristoos keessaati qulqullaa'ee ba'u. Kanaaf obsi gidiraa kana keessa dhaabadhu yeroodhaaf qoramuu qabdanaan jedhee Waaqayyo achi keessa na dabarse. Yeroo Waaqayyo jireenya keenya keessatti rakkinni tokko dhufu, gidiraan tokko dhufu, wanti obsa nu fixachiisu tokko yeroo dhufu, wanti dalga nutti galu yeroo dhufu, wanti cufamaan tokko keessaa ba'uun hin danda'amne tokko yeroo nutti dhufu, achi ilaallee karaan keessaa ba'an hin jiru, wanti kun cimaadha yeroo jennu, akka wanta dhoqqee dhiqita nama qabatu miilla keenya qabee wanti nu rakkisu yeroo nutti dhufu, keessa keenya keessa yeroo gaddi galu jechuusaati. Amma iddoo kanarraati gaddisiifamuun keessan wanti itti nami gaddisiifamu jira. Lafatti hidhannee cabnu qabna. Lafatti hidhannee yaaddoofnu qabna. Achi iddoon sun iddoo qorumsaati. Gooftaan Yesuus Kiristoos biyya lafaa keessa yeroo jirtanii rakkina qabdu. Afaan Ingiliffaarraati travel jedheetu waama. Traveliin kuni yeroo baay'ee lafa disappointmentiin jiru jechuudha. Lafa gadduun jiru jechuudha. Lafa mufachuun jiru jechuudha. Lafa boo'ichi jiru jechuudha. Lafa raafamuun jiru jechuudha. Lafa sodaachuun jiru jechuudha. Wantooti kun wanti negatiif ta'an kun emotionii negatiif ta'an kun hundumtuu keessatti calaqqisu yeroo jalqabu iddoon sun iddoo travelidha jechuudha. Iddoo rakkinaati jechuudha. Rakkina qabdu yeroo jedhu rakkinni nama tokkotti karaa adda addaa dhufu. Namni hundumtuu rakkinni isaa waliin fakkaatu. Waan ani amma keessa darbuuf waan isin keessa dabartan tokko. Yeroo nuun itti rakkina keessa dabarrus immoo yeroo garaagaraa ta'uu danda'a. Yeroo ani itti rakkina keessa darbutti nami na bira jiru immoo tarii rakkina keessa hin jiru ta'a. Yeroos qaba, haalas qaba, maalis qaba garuu waan an beeku tokko isuma kan keenyaa sana wayya. Jara tokkotu fannoo baachuu isa jedhu sagalee Waaqayyo irraatii beennaa. Kun illee akkuma jookiitti dubbatama garuu wanta irraa barannu qaba. Fannoo keessan naqaa filadhaa jedhaman jedhan. Fannoo isaa baatamu kan nagaa. Fannoo isaa baatiin duukaa bu'edha. Mini gooftaan. Fannoo filachuudhaaf dhaqaniitu inni tokko fannoo hojjetamee mukarraati hojjetamee taa'u baay'eetu jira saayizii adda addaatiin. Baay'eedha guuteera galma guddaa tokko keessa nam'ee jira. Fuudhee baate. Gaafa baatu itti ulfaate hin kaa'e, hin fuudhe, hin kaa'e, hin fuudhe, hin kaa'e, hin fuudhe, hin kaa'e. Booddee dhaqeetu tokkotti bahee fuudhee baatee kun naa taa'e qajeela. Inni tokkos akkasuma baatan. Lachuun isaanii iyyuu takka baatanii deemanii hin dadhaban. Gaafa dadhaban kottu dhannee geeddarannaadhaan. Ammas deebi'anii yeroo dhufan fannoo sana fuudhaniitu fannoo baay'ee lafa guutee jiru keessa buusanii ilaallachuutti ka'an ammoo kan bira. Fuudhanii gaafa baatan ammas hin taane. Ituma naanna'anii deebi'anii isuma duraan fuudhan sana baatanii isuma kana wayyeedhan. Achii booda kanuma koo kana wayyaa jedhee fudhatee sokke. Maal jechuufi rakkinni lafa kanarratti nutti dhufu customized ta'ee dhufa nuuf akka nun keessa darbuu dandeenyutti isa humna keenyaa ol ta'e miti jechuudha. Waaqayyo humna keenyaa olitti akka nun qorre Qorontoos duraa boqonnaa 10 lakkoofsa 13 irraatiin dubbata. Mee kutaa sana dhaqee tanan isinii wajjiniin dubbisa. Qorontoos duraa boqonnaa 10 lakkoofsa 13. Akkeedha. Qoromni namatti dhufee hin beekne isinitti hin dhufne. Waaqayyoo amanamaa waan ta'eefis humna keessan gararraatti akkasiin qoramtaniif isin hin dhiisu. Waaqayyoof galanna ta'u. Baay'ee sagalee nama gammachiisudha. Tokkoffaa qoramni namatti dhufee hin beekne isinitti hin dhufnedha. Ana duwwaatti maa dhufeen yeroo baay'ee maaluma Waaqayyo kun yaanuma malee isaatii nama hin qabu.
ana malee nama rukutu hin qabu, ana malee nama akkas godhu hin qabu, ana malee namatti balbala cufu hin qabu jenna yeroo tokko tokko. Garuu iddoo kanarraati qoromni namatti dhufee hin beekne sitti hin dhufneedha. Waan amma isinitti qoramaa jirtan, waan ammatti itti qoramaa jirtu obboleessa obboleettii exactly waanumatti ittiin qoramtu kanaan namoota qoraman baay'eetu jira. Namooti qoraman kan darban jiru, kan kufan jiru. Rakkinuma exactly ati qabduun. Kan keessatti hojjetamanii bifi isaanii tolee, fooliin isaanii bareedee keessaa kutanii ba'an jiru. Qorumsa sana keessatti immoo kan gubatanii hafan immoo jiru. Warra ce'an nu haa godhu Waaqayyo. Qoromni namatti dhufee hin beekne isinitti dhufee isinitti hin dhufneedha. Itti aansee Waaqayyo amanamaa waan ta'eefi jedha. Humna keessan gararraatti akka isin qoramtaniif isin hin dhiisu. Garuu qorama sana keessatti akka isin dandeessan hin godha. Karaa isin keessaa baatanis immoo isiniif hin kennaa. Waaqayyoof galanna ta'u. Amma Phexrosi yeroo gidiraa keessa lixxan hin gaddisiifamtu jedhe. Hin gaddisiifamtu gadda gala. Deep sorrow garaa namaa keessa waan lixutu jira. Amma kun adeemsa kiristaanummaati kun yaabbaloota tokko. Adeemsa kiristaanummaa kana keessatti amma ammaatti qoramtee hin beektu taanaan, amma ammaatti rakkinni itti gaddisiifamtu sirra ga'ee hin beeku taanaani Waaqayyo galateeffadhu. Garummoo utuu hin qoramin namni jireenya dhaalu hin jiru. Utuu hin qoramin namni harka Waaqayyootti fayyadamu hin jiru. Namni hundumtuu qoramee ni ilaalama iddoo tokko irratti. Yeroo tokko nan yaadadha. Biyya Keeniyaa keessatti ture yeroo dheeraadha. Achitti namoota baqataa ta'anii jiraatan baay'ee tajaajila turre. Waldaatu banamee achitti tajaajilaa turre. Namootaan tajaajilu kana keessaa baay'ee nama natti dhiyaatu tokko ture. Hin gadda ture. Baay'isee waa'ee jireenya isaatii hin gadda. Waan nyaachuun, waan dhuguun danda'amutu hin jiru. Jireenya nama nuffisiisudha. Baqataa ta'uun. Hojiin hin jiru. Ganama isa kaan amma galgalaatti callumeedhanii mataa'udha. Amma gaafa UN nama waame viizaan wayii argame biyya sanaatii gadhiifamanitti rakkina waggaa 3, waggaa 4, waggaa 5 taa'utu jira. Namoota akkasii kana yeroo tajaajilu gadda guddaadhaan isaan argina gaddanii. Innis baay'ee gadda ture waa'ee jireenya isaa. Garuu waldaan nu keessa immoo nama tokkotu ture. Nama jireenyi karaa hundumaayyuu qindaa'eef yookaas immoo jireenya bareedaa nama jiraatu ture. Nama kana ilaalee baay'ee dhumati bakka Waaqayyootti nama eebbisee. Amma nama tokko Waaqayyootti nama eebbisamee ilaalame jireenya nama kanaa. Waan hundumtuu mijataadha. Waan hundumtuu tolaadha. Rakkina hin qabu abaluun kunii. Ennaan atiin jedheen guyyaan itti immoo nama sana ta'uu ittiin barbaannes dhufuu hin danda'ame. Utuun isa ta'edha yeroo baay'ee. Nama sana ta'uu yeroo itti jibbitu immoo dhufuu danda'a. Har'aan kee jireenyi kee kun borimmoo hankeen darbaa. Kan nama kanaa immoo deebi'ee waan biraa ta'uu danda'a. Kanaafuu isuma kan keetii kana si wayyaa innaan natti kolfedhiisa. Waggaa 2 booda ka'ee gaaf tokko namni inni baay'ee jireenya gaarii qabeedhu kun baay'ee dhukkubfatee hospitaala gala. Walitti dhiyaanna waan ta'eef mee beemmedhanne dubbifnaa Waaqayyoon nannee kadhannaa fi ennee kaanedhan. Otuma karaarra deemnuu yeroon isaa ture ragaammoo waan duraan haasofne akka irraanfachuu taaneera. Gaafuma dhannee hospitaala sana gallee siree irratti nama kanaaf kadhachuuf jechuuf jennu of wallaalee ciisa ture namni suni. Achi booda nan yaadadhe. Amma nama kana ta'uu barbaaddaa ittiin jennaan maaloo awle dhiisi naan jedhe. Maal isiniin jechuu fedheeni? Biyya lafaa kana keessatti rakkinni keenyas kan yeroo ta'edha sagalee Waaqayyoo. Hin darba.
Yeroo immoo dhufu nu hojjeteetu darba. Akkuma warqeen qoramee ba'u nu hojjetee nu bareecheetu darba. Waaqayyoof galanna ta'u. Kutaan sila dubbise irratti Waaqayyo karaa ittiin ba'an isiniif hin kennaa. Karaa ittiin ba'an tummoo jira. Dhannee qorumsa tokko keessa yeroo linnu qorumsi sun karaa ittiin ba'an qaba. Waaqayyo balbalatti godheera. Waaqayyo karaa ittiin ba'an qopheesseera. Karaa ittiin ba'an sana akki nun itti argannu karaa sadii arganna. Karaa itti Waaqayyo nu baasuu danda'u qorumsa keessaatii ba'uuf tokkoffaa beekumsa qabaachuu qabna. Waa'ee qorumsaa maaliif akka qoramu, qorumsi maaliif akka ayyamame beekumsa qabaachuu qabna. Qorumsi kan inni hayyamamee fi bifa Kiristoositti akka hojjetamnuuf kanumadha bakka. Bifa Kiristoos akka nu keessaa ba'uuf Sidiraaqiif, Misaaqiif, Abdinaagoon ibidda keessa yeroo galan gaafa isaan ibidda keessa lixan nami arfaffaan ilma Waaqayyoo fakkaatu tokko isaan biratti argameera. Naabukadnetsoor mootichi ibidda keessatti nami sadii yeroo lixu argeera. Garuu immoo battalumatti nami arfaffaan tokko isaanii wajjin jiraayedha. Nami arfaffaan isaanii wajjin jiru kun immoo ilma Waaqayyoo fakkaataadha. Ilmi Waaqayyoo jireenya koof jireenya kee irratti kan inni argamutti ka'u gaafa nuuni ibidda keessa lixnudha jechuudha. Qorumsa keessa yeroo nu lixnu waatu argamutti ka'a innis bifa Kiristoostu argamuu jalqaba jechuudha. Bifa Kiristoositti immoo utuu hin hojjetamin laayisansiin ittiin biyya lafaa kanarratti humna hafuuraa irratti deddeebii humna argachuu dandeenyu immoo nuuf hin kennamu. Egaa amma hunduma keenyaaf qorumsa garagaraatu jira. An qorumsa koo kanan fixee bahe keessaa bahe qaba. Kanan immoo deebi'ee dhufee keessa lixe qaba. Kanan walakkaasaa jiru qaba. Kanan keessaa ba'aa jiru qaba. Waaqayyoof galanna ta'u. Garuu immoo Yaaqoobbaa gooftaa wajjin deemaniitu ergamoonni gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa Yesuus Kiristoos wajjin deemaa turan yeroo baay'ee teestii garagaraa keessa darbu. Galaana keessa hin ce'u. Gamatti ceenaa beenaa. Bishaan bidiruu keessa lixu. Dhaan bishaanii guddaan hin ka'a. Yeroo inni ka'ee as isaan urgufee, achi urgufee naasuu guddaa keessa galu. Sodaa guddaa keessa galu. Amma liqinfamuuf jennaa jedhu. Liqinfamuudhaaf jenna. Baduudhaaf jenna. Dhumuudhaaf jenna. Jedhaniitu bidiruu isaanii keessa wanta jiru hundumaa daddarbachuutti qabu. Maaliif amantii dhabanii jechuudha. Utuma Kiristoos isaanii wajjin jiru gamatti ceenattiin jedheetu jiru. Kaleessa dinqii meeqa harka isaa irratti arganii amma garuu yeroo bishaan immoo irratti ka'u galaanni dha'ichi guddaan immoo irratti ka'u raafamuu jalqaban. Raafamuu yeroo jalqaban gooftaa Yesuus Kiristoosiin bidiruma sana keessa ciisa ture dammassaniitu mee ka'ii ittiin jedhan. Ka'iitii nu gargaari maali duuf jenna otii amma nu duunutti amma nu dhumnutti amma bishaan lixnutti nu heddaadhan ol ka'ee dammaqee qilleensa sana abaare yookiis immoo abboomee akka inni gab jedhu godheetu as deebi'eetu immoo maal isin amantii warri hin qabne nana dheetu waa'ee amantii isaaniitti dubbate. Amantiin baay'ee murteessaa akka inni ta'e sagalee Waaqayyoo irraan argina jechuudha. Amantiin keenya qoramee ilaaluu qaba. Amantiin keenya kan inni qoramee ilaalamuu fi nuti tokkoffaa Waaqayyo amanamaadha. Waaqayyo wanta jedheef amanamaadha jennee amanuuf dhiisuu keenyan baruudha. Waaqayyo inni nuun itti amannu kun dhuguma nu wajjiniin jiramoo hin jiru seeduu sirriitti beekuudha. Yeroo hundumaa jala boreen dubbadha beekumsa guddaan tokko. Qorumsi yeroo isin irra jiru yeroo hundumaa hafuura hamaa seexanatu jira jechuudha naannoo sana. Naannoo keessan jira jechuudha seexan. Seexanni he is roaming around. Isinitti naanna'aa jira jechuudha. In a very close proximity naannoo keessan taa'ee
qorumsa kanaan isin qoruudhaa fi mirga argateera jechuudha. Yeroo hundumaa qorumsa administer kan godhu seexana waaqayyo miti. Capacity isin dandeessanii olitti garuu isin qoruudhaa fi mirgi kennamuuf. Mirgi kennamuuf. Qoramnee immoo yoo ilaalamne malee, qoramnee amantii keenyaan yoo ilaalamne malee, hafuura hamaa lafa kanarra deemu irratti aangoo keenya exercise gochuu hin dandeenyu. Yeroo ijoolleen koo waggaa 18 ga'anii driving license akka isaan baafatanii fi nan shaakalsiisan ture. Konkolaataa fuudheen akka Ameerikaatti itti akka gootan hin beeku. Logbookii qabu. Sa'aatii isaan oofuu jalqaban kiiloomeetira immoo oofan itti barreessina. Galgala noofuu, guyyaa noofuu, yeroo bokkaa noofuu, freeway irra noofuu, mandara keessa noofuu, lafa giraavlii qaburra hin oofuu, experience adda addaa akka isaan horatan goona. Laayitii kana yookaan immoo saayinii kana mallattoo barreeffamee jiru speedii eeguu kana yeroo construction area ga'an attamitti akka slow godhan, yeroo namichi ce'u attamitti akka ceesisan, yeroo makiinaan darbu attamitti akka give way godhan kana hundumaa shaakalchiifnu. Maaliif? Qorumsatti qopheessuudhaaf. Qoramanii ilaalamuu isaanitti namanna jechuudha. Anitti namana. Maaliif? Mucaan koo kun utuun qoramin makiinaa moo fuudhiitii oofi bakka baay'ee si jaalladhaattiin jechuun barbaadu. Sababiin isaa konkolaataa kana fuudhee dhaqee yoo nama gacca'e yookiis namatti yoo bu'e yookiin ofiisaa miidhaa yookiis nama miidha. Kun akka irra hin geenyee fi ilaalamee laayisensiin akka kennamuuf barbaada. Mootummaanis kana barbaada, anis kanan barbaada. Isa booda gaafa konkolaataa fudhatee karaarra bu'u nami hundumtuu beeka jechuudha. Nami kun qoramee ilaalame jechuudha. Kanaaf yeroo bira dabartan nama konkolaataa oofu tokko yeroo bira dabartan nama qoramee ilaalame tokko ta'uusaa gadi beektanii fi konfidensiidhaan yeroo nachii fiigaa dhufu nami kun karaa irraatii kaatee dhufee nan rukutu jettanii konfidensii qabu. Ija jabinumaan ooftanii hidhattanii bira dabartu. Sababiin isaa qoramee ilaalameera. Mootummaan ilaaleera jechuudha. Tikeetii kutannee yeroo biyya dhannu eerpoortii keessa yeroo lixnee aeropilaanii keessa yeroo teenyu dhibbaa dhibbatti garaan keenya beeka. Maal beeka beektu? Paayileetiin kun nama qoramee ilaalame ta'uusaa beena. Sa'aatii baay'ee oofee fly godhee thousands of hours accumulate godhee akka inni darbe gatii beennuuf, akka inni qoramee ilaalame gatii beennuuf xiyyaara ol kaasu, xiyyaara gadi buusu, xiyyaarri turbulensii keessa yeroo darbu attamitti akka deemu, duumessa keessa yeroo darbu akkamitti akka dabarsu, nami kun already experience gahaa qaba. Nami kan biraan isarra caalu isa qoree ilaaleera. Yoo nasi'a baay'ee kufee darbe jechuudha namichuun. Garuu dhuma irratti ga'aadha namichuun jaamboo jeetti ammas ga'u nama 300 nama 400 baatu oofuudhaaf hin danda'anii chaappessanii kennaniifitu kaapteen jedhanii maqaa kennaniifi pileenii keessa ta'a. Har'aan kaapteenii keessanii anatu isin balalisiisaa fiitii kuma akkasiitiin deemnaa, spiidii ammasiitiin deemnaa, sa'aatii akkasii nu fudhataa jedheetu annaansii godha. Yeroo sana nuuni ati namatti mitennee hin gaafan. Bifa isaallee namatti akka inni teeppiitu dubbataa, nama dubbataallee waliin beennu nama sagalee madhageenya. Garuu konfidensii tokko qabna. Nama qoramee ilaalame ta'uusaa beekna. Kanaaf beekumsa waa'ee qorumsaa irratti qabaachuun keenya baay'isee barbaachisaadha. Yeroo hundumaa probleemii guddaan tokko ani waanan jireenya koo irrattis arge ammas argaa jiru waanan of barsiisuudhaaf shaakalaa jiru isinistuu shaakaltan isin gargaareeru biyyi lafaa kun iddoo boqonnaa miti. Iddoon boqonnaa keenya sichi dhufa. Iddoon boqonnaa isa kana miti isa dhufudha. Inni kuni rehearsal roomidha. Iddootti shaakalaati. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Iddoo shaakalaati. Bifa Kiristoos nu keessaa baasuuf, karakterii Kiraayistii nu keessatti uumuuf, wanta Waaqayyo nu keessaa jibbuu tokko tokkoon kutee nu keessaa gatuuf, Waaqayyo nu irratti hojjetaa jira. Ana irratti hojjetaa jira, isin irratti hojjetaa jira. Hojjetamnee immoo hin dhumne. Ammayyuu hojjetamaa jira. Amma gaafa Kiristoos Yesuus deebi'ee dhufutti yookiis amma gaafa nun foon kanatti gargar baanee deemnutti
hojjetamuun ittuma fufa. Waggaan keenya 60, 70, 80 mana Waaqayyoo keessa bara baay'ee isa turru an hojjetamee fixeeraa kan koo raawwateera jechuun hin danda'amu. Ittuma fufna. Garuu Waaqayyoof galanna ta'u rakkina keenya keessatti garuu Waaqayyoo boqonnaa nuu kenna. Humna keenyaa olittis immoo nun qora. Yeroo tokko finnee baanu Waaqayyoo caalaatti nu jabeessa. Amantiin keenya hin jabaata. Ayyaanni keenya hin jabaata. Authoritiin keenya hin jabaata. Waaqayyoon kadhannaan keenya hin jabaata. Amantiin keenya hin jabaata. Waan alleen keenya jabaachaa deema. Qorumsa tokko yeroo finnee baanu jechuudha. Kaninuun qorumsa finnumaa jechuudha qorumsa fixuun. Hubannaa qabaachuutu nuuf taala. Beekumsa qabaachuun gaariidha waa'ee qoramu. Qoramuun barbaachisaadha. Waaqayyoo waa'ee kaaraakterii keenyaa malee waa'ee comfortii keenyaa miti kan inni keerii godhu. How comfortable are you jedhu miti dubbichi. Garuu kaaraakteriin Kiraayistii amma Phaawulos keessatti hojjetamutti, amma obboloota koo as jirtan keessatti hojjetamutti Waaqayyoo waa tokko tokko keessa akka nu dabarru nayyama. Sababiin isaa namni qoramee ilaalamu fuula Waaqayyoo duratti ulfina Waaqayyoo fida waan ta'eef. Kanaaf hubannaa guddaa nu barbaachisa jechuudha. Hubannaa guddaa nu barbaachisa. Egaa qorumsa keessa darbuudhaaf wanti tokko wanti nu hubachuun nurra jiru yeroo hunduma hubadhaa asirratti Waaqayyootu nama qora miti. Anamma mucaa koo lafa qoran ittiin geesse yeroo inni laayisensii isaa fudhachuu fedhu, driving laayisensii ittiin oofan fudhachuu fedhu, anatu ga'eera bakka mucaan kun gaadha. Awursii 125 fixuu qaba jedhaniiru isa fixeera. Kunoo itti farrameera. Mallattoo koo irra kaa'ee dookumentii isaa fudheen isaa wajjin dhaqeen horii kaffaleen mucaan koo gaadha amma yoo qorame hin darbaa isa booda laayisensii argataa jedheen jaratti dabarsee kenna. Warra qortu warra qoran jechuudha. Warra qortuutti dabarseen kenne isaan fuudhaniitu ati taa'ii gaanaan jedhan, ati duukaan nattu jedhan, ati asuma taa'edhan. Warri ijoollee keessan ga'oo ta'an hin beektu. Keessa lamuunfaa tarii kana keessa darbaniiru. Hin teessusi makiinaa keessa duukaan nattan hin gargaartani. Isa qorru sanatti dhaqeetu moggaadhaan ta'a, bira ta'a. Ka'ii gaa ofittiin jedha. Waan tokko gara laafinni hin jiru. Gaafa inni konkolaataa isaa fudhatee ka'u yoo turre diimaan ifuu kutee ba'ee kufteetta deebi'edhaan. Ammas deebiitii qorumsa kee dhaqii shaakaliitii deebii kottu darbeedha. Harkaan baane jechuudha jara harka. Harkaan baane. Kanaaf iyyuu maal gochuu qaba? Deebi'ee shaakala. Shaakalee immoo deebi'ee dhaqa. Ammas deebiseen geessa. Wanti hanqate jira jedhe. Akka kana laa Waaqayyo. Waaqayyo laayisensii keenya akka nuun fudhannee biyya lafaa kanarra otoritiidhaan deddeebinuuf. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Aangoodhaan akka nuun deddeebinu gochuuf biyya lafaana keessatti qorumsa keessa yeroo dabarreennu sadarkaa tokkorra yeroo geenyu laayisensii keenya fudhanna. Kana jechuun maal jechuudha seexanii? Seexanni qorumsicha fixeetu nu dhiisee deeme jechuudha. Gaddi maaliif nu dhiisee deemuu dida beektu? Maaliif nurra ture yoo jenne akkatti examinationii keenya, teestii keenya keessa dabarrume. Ijoollee keenya waggaa tokko grade 1tti illee qoramanii darbu. Tested ta'u. Tokkoffaadha qabee ilaalamti hundumtu. Tokko lamatti darbuu fi dura waan tokko tokkoon ilaalamuu qabu. Ijoollee wallaaltuu xinnoo waggaa 5, 6 hin ilaalamti. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tumedhu. Teestiin isaanii ittuma dabalaa deema, cimaa deema. Gaafa isaan 9 ga'an hin cima. Gaafa isaan 12 ga'an maatrikiitutti dhufa. National examination waan guddaatutti dhufa. Koleejii galuudhaaf. Koleejii yeroo galanii immoo isa keessa lixan akkuma kana dabalaa deema. Responsibilitiin isaanii dabalaa deema. Itti gaafatami isaanii dabalaa deema. Doktariif haa ta'u, warra sarjaniif haa ta'u gatii ta'eef, paayileetiif haa ta'u gatii ta'eef. Kanaaf iyyuu teestiin kuni yeroo gara hafuuraatti deebifnu gaafa bifi Kiristoos Yesuus nu keessatti calaqqisaa deemuunsaa
sirriitti argamaa yeroo deemu inni nu qoru sun dhuguma namni kuni waaqayyotti amantii gatii qabuu fi laayisensii isaa argateera waggaati biraa deebii ittiin jedhama. Seexanaan mormaannis isinii seen deemaadha dubbiin waaqayyo. Phexros tokkoffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 7 qabee yeroo dubbifattanis waa'ima kana argitu. Midhannee dubbifanna isasii. Boqonnaa 5 lakkoofsa of qabaa dammaqaa jedha lakkoofsa 8 irraati. Seexanni amajaajiin keessan akka leenci yeroo beela'utti aadaa naanna'utti nama liqimsu barbaadee hin naanna'a. Dhiphinni sanyiin isa kan keessanii kun obboloota keessan warra guutummaa biyya lafaa keessa jiraatanitti akka dhufu beekaatii warra amantiitti jabaattan ta'a. Seexanaanis mormaa baay'ee wal fakkaata sila Phexros jedhu tokkoffaa irratti jedhu wajjin. Yeroo gabaabduudhaaf erga dhiphattanii booddeedhanis Phaawulosis akka jedha yeroo gabaabduudhaaf is a very good news. Erga dhiphattanii booddee garuu Waaqayyo inni ayyaanni hundinuu bira argamu inni karaa Kiristoos gara ulfina isaa bara baraatti isin waame ofii isaatii iddootti isin deebisa. Isin dhaaba, isin jabeessa, hundee keessan isin immoo hin cimsaa. Galanni kan Waaqayyoo ta'u. Amma wanti guddaan nuti beekuu qabnu jireenya keenya keessatti qorumsi karaa tajaajilaa ta'u, karaa ijoollee ta'u, karaa manaa ta'u, karaa gaa'ilaa ta'u, karaa lafa hojiitti ta'u, karaa fayyaa keenyaa ta'u, karaa faayinaansii keenyaa ta'u, karaa hiriyoota keenyaa ta'u, karaa firoota keenyaa ta'u, karaa attamiyyuu haa dhufu, karaa ijoollee keenyaa dhufu. Multifaceted karaa baay'eedhaan dhufa wantichi. Isa kamiyyuu haa ta'u waan itti gaddisiifamne keessa yeroo dabarru, waan qorumsa nutti ta'u keessa yeroo dabarru, yeroo hundumaa I want to remind you in any temptation testii kam keessattiyyuu kan qooda fudhatu inni qoru inni keessatti nu ilaalu Waaqayyo yoo haa ta'u malee isaati tempteriin keenya garuu seexana. Waaqayyo hamaadha maaliif ofii qorumsatti nama gate yoo inni ilmi isaa Yesuus Kiristoos iyyuu qorame. Nami qorumsa keessaa exempted ta'e tokko hin jiru. Addaam gaafuma jalqaba jannata keessa lixee qoramee ilaalame. Addaam duratti immoo ergamoota keessaatii jalqaba Luusifertu qoramee ilaalame. Luusiferiin Waaqayyo baay'ee ofitti isa bute. Isa booddee garaa isaa keessatti hamaa yaade. Waaqayyoon galagashee iddoo Waaqayyo fudhachuu barbaade Luusifer. In darbatame. Luusifer immoo qofaa isaa duwwaa namne. Ergamoota hunduma isaanii deeme Waaqayyo irratti fincilchiisuudhaaf hunduma isaanii mobilize gochuu yaale. Sadii keessaa tokko 1/3 ergamootaa isa duukaa hiriiranii hin kufan jechuudha. Warri kaan garuu amantii isaaniitti Waaqayyoof amanamuu irratti jabaatanii hafan. Mikaa'el faa, Gabri'eel faa, warri kaan warri maqaa isaaniitti Kirubeel faa hundumti isaanii nafan. Luusifer garuu warra kaanii wajjin sadii keessaa tokko yookiin siisoo 1/3 dhaa wajjin darbatame. Inni immoo isa booda nama qoruutti ga'eega. Achi Addaamiin naqee qoree, Hewaaniin naqee qoree isaan hin darbataman. Ilmi Waaqayyoos qoramee ilaalame. Museen qoramee ilaalame. Abrahaam qoramee ilaalame. Daawit qoramee ilaalame. Phaawulos faa qoramanii ilaalaman. Phexros faa kun warra akkasaa isaan kun akkas. Yaaqoob qoramee ilaalame. Inni amma Yaaqoob moo maalidhaa? Qorumsi yeroo dhufu gammadaa jedhan immoo. Waan tokko argani akka qorumsi value namaa akka inni ol kaasu baran. Warqeen gara warqeetti yeroo deebinu inni nuun qubatti kaa'annee jirru kuni value isaa kan inni ol ka'ee gabaa keessatti iddoon itti kennamuufi gatii qoramee ilaalameef. Yeroo hundumaa qorumsi potentiaalii guddaa tokko akka inni baasu argina jechuudha. Amma muka guddaa tokko biqilee bakkeena keessa dhaabatu yeroo laaltani
mukichi yeroo isin ilaaltanii mukuma nagaa fakkaata. Mukuma baala qabu. Mukuma bareedinaaf ta'a. Mukuma gaaddisa ta'uu danda'u tokkotti fudhannan. Garuu mukichi poteenshaalii baay'ee qaba. Muki sun xarapheezaa ta'uu danda'a. Muki sun marcuma ta'uu danda'a. Muki sun sheelfii ta'uu danda'a. Muki sun taayilsii ta'uu danda'a. Manni lafarra muka lafarra naqan sana ta'uu danda'a. Aula. Xaawulaa ta'uu danda'a. Thank you. Muki sun waan baay'ee ta'uu danda'a. Waan baay'ee fireemii manatsarii ta'uu danda'a muki sun. Muki sun waan ittiin waa dhugan ta'uu danda'a. Muki sun maankaa ta'uu danda'a. Wanti muka sana keessa waraqata ta'uu danda'a. Waan baay'eetu keessaa ba'a. Garuu muki suni poteenshaalii sanatti jijjiiramuuf dura muramuu qaba. Muramuu qaba. Achi babbaqassamuu qaba. Achi luugamuu qaba. Baay'ee peenfuuliidha. Piroosesii cimaa keessa darba saboota. Achi immoo eega murmuraneedhanii booda mismaaraan rukutamuu qaba. Isa booda gaa eega mismaara isaa fixee booda garuu qalamii itti dibu itti toluutti kaasa booda. Bifa godhata kaasa booda. Xarapheezaa bareedaa ta'a. Sheelfii bareedaa ta'a. Gitaara ta'a. Waan hin taane hin jiru. Eega dibanii bareechanii booda suutanii qabuutti ka'u sila daddarbatanii magaaziin qottoodhaan muruu sana hin hafe inni gaasa. Vaaliyuu isaatu dabalaa deema waan ta'eef. Piraayisii isaatu dabalaa deema waan ta'eef. Barbaadamina godhachaa deema waan ta'eef. Mukichi potenshaaliin isaa keessaa ba'aa dhufe waan ta'eef amma teestii isaa fixeera waan ta'eef amma kabajatti deebi'a. Amma kabajamutti deebi'a. Eega kabajamee booddee qalamii dibamaa hin tottoshamaa achi wasaasaa qabanii dhaqanii mastaawotii lafa namni ilaaluu danda'u keessa kaa'u gabaatti yaa'ee namni dhufee waaw attan bareeda kun jedheetu birriidhaan immoo horiidhaanii doolara ammasii jedhanii piraayisii irra kaa'u bitatee fudhatee gara. Hubannaa guddaan nu barbaachisa asirratti yeroo hundumaa qorumsi jira taanaan gaddisiifamuun jira taanaan iddoo sana diinni qorumsa sana egzaamii sana kennu jira jechuudha. Warra egzaamii kufu liqimsuuf warra egzaamii darbuuf immoo sertifikeetii isaanii waaqayyoo chaappaa rukutee fi otooritiidhaan biraa deebi'u. Amma wisdamii guddaan nu barbaachisanii sadaffaan ogummaadhaan keessa dabarra. Ogummaa jechuun ogummaan waaqayyo biraatii namaa kennama. Gidiraa keessa darbuudhaaf wanti nama gargaaru inni guddaan tokko ogummaa argachuudha. Ogummaatu hin argatin dura beekumsa isaa qabaachuu qabna, hubannaa isaa qabaachuu qabna, achi ogummaatti deebina. Ogummaan kun maa'inni rigireetii akka nuun hin gooneef hin gaabbinee fi waaqayyo hubannaa inni nuuf kennu tokkodha. Yaaqoobi boqonnaa 1 lakkoofsa 2 irratti maal jedhe dubbata? Gidiraa keessa yeroo darbitan gammadaa Yaaqoob. Boqonnaa 1 lakkoofsa 2 yaa obboloota ko qorumsa garaa garaatiin ilaalamuun yommuu isinitti dhufu gammachuu guutuutti fudhadhaa. Oh my God, this has taken me years to understand. Attamitti gammachuu ta'uu danda'a? Wanti nama yaaddeessu, wanti du'a namatti fidu tokko yookiis immoo wanti gadda namatti fiduu danda'u tokko, wanti potenshaaliin isaa baay'ee dangerasii ta'e tokko attamittiin gammachuutti fudhatama. An kana keessa ammayyuu giraajuweetiin goone waaqayyo nu gargaara garuu itti baraa deemna. Jarri kun garuu waa keessa darban jechuudha. Waa baran jechuudha. Yaaqoob fa'aa kun, Phexros fa'aa kun, Phaawulos fa'aa kuni waa'een amantii kun, waa'ee amantiin qoramanii ilaalamuu kuni akka addaatti isaanii galeera. Iddoo baay'ee yeroon dubbisee isinitti argisiisu hinuma dinqisiifattu bakka. Jireenya isaanii isa lafa kanarraa akka wayiitti hin galle tokkotti lakkaa'aniiru. Isaan waan isaan yaadan isa kan waaqarraati sagalee waaqayyo. Asirratti yaa obboloota koo qorumsi garaa garaatiin ilaalamuun yommuu isinitti dhufu gammachuu guutuudhaan fudhadhaa jedha. Gadi siqee immoo namni ogummaa barbaadu jedha.
lakkoofsa 5 irraa akkeedha. Isin keessaa nama tokkotti ogummaan yoo hir'ate Waaqayyo isa nama hundumaaf harka guutee fuula ifaadhaan kennuu haa kadhatu innis hin kennaafiidha. Garuu utuu hin mamin amantiidhaan haa kadhatu. Namni mamu akka dhahaa galaanaa isa qilleensaan asiif achi oofamee darbatamuutidha. Namni akkasii gooftaa biraatii waanan argadha jedhee hin eeggatinedha. Egaa as gubbaa irratti ogummaan baay'isee nu barbaachisa. Ogummaan kun maa inni teestii nutti dhufe kana principally ittiin qorumsa kana keessa darban yoo raawwanne Waaqayyoo keessa nu dabarsuu fi carraa guddaa argata. Iyyoobiin Waaqayyoo seexanni waa'ee Iyyoob yerootti dubbatu ati dallaatti ijaarteetta karaa ittisa bira gaantu hin jiru namicha kanatti waan hundumtuu tolaadha. Balance drive jiraachaa jira. Haati manaansaa, ijoolleensaa, ummatiinsaa, jireenyisaa, qabeenyisaa, saawwisaa, sangaansaa, maaloonsaa. Everything is so perfect and so good. Akkamittiin si abaaraa. Namni utuu rakkinni itti hin dhufin, utuu gidiraan itti hin dhufin, utuu waa itti hin hir'atin Waaqayyoo waaqeffachuun nama rakkisu. It's very easy. Garuu yeroo waa jalaa fuudhamutti ka'u seexanni maal beeka beektu? Si abaaraa. Conversationiin kun Waaqayyoof seexana gidduutti samii irratti ta'e quban qabu Iyyoob. Seexana ammaa jedhe Waaqayyo lubbuu isaa irraa kan hafe waan inni qabu hundumaa fuudhi ittiin jedha. Yoo barbaadde ijoollee isaa ajjeesi, yoo barbaadde qabeenya isaa balleessi, yoo barbaadde nanna isaa dhukkubaan rukuti, haadha manaa isaas ajjeesi, ijoollee isaas kana hundumaa kenneef Waaqayyo du'aa kanarraa. Dhaqee seexanni karaa hundumaa Iyyoobiin rukute. Iyyoob Waaqayyotu kennee Waaqayyo fudhate maqaa Waaqayyoo ulfaatu jedheen sagalee Waaqayyo. Baay'ee nama dinqisiisa. Wanti jedhame garuu si arrabsaa jedhe. Iyyoobiin hin sukkuumee, hin cuunfee, hin cuunfee. Wanti afaan Iyyoob keessaa ba'e Waaqayyo kenne Waaqayyoo fudhate maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Hin darbe jechuudha. Exaamii isaa darbe. You have to A, B, C, D and if you do choice, multiple choice if have it. You have to know which one to answer. Sirriitti deebisnaan namni tokko iyyuu nu dhowwachuu hin danda'u. Sartifikeetii keenyan fudhanna. Hin dabarra bakka. Kutaa sittaa nuti nu ceesisa Waaqayyo. Kanaafi isa nu qoruu dhufe sana yookiinis immoo temtarii keenya sana harkaa ba'uu fi deebii sirrii ta'e deebisuu qabna. Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo qoramee ilaalame akkasuma deebii sirrii kenninaan seexanni isa dhiisee deemeedha sagalee Waaqayyoo. Amma yeroo tokko yeroo nuun deebii sirrii kennuu dadhabnu hin quufna jechuudha. Repeat goona kilaasii sana duri na yaadadha. Naannoo na qabdeetti hin baradhe keessi alamuun beeku. Mana tamaariitti ijoolleen kufan jiru. Kutaa tokkotti si'a lama faa kan kufan jiru. Hin kufu. Amma akkuma kana laa teestiin yookiis qorumsuma jireenyaa keessatti iyyuu kufnee achitti kan nuun hafnuu fi deebii sirrii deebisuu dadhabuudhaan. Gooftaa Yesuus teestii kennee fi maatirikiidhaan seexanni kan qopheesse guyyaa 40 booda dhufe dhagaa kana daabboo godhee ulfina biyya lafaatti argisiisee sagadi fudhadhu. Bantii manaa ol waaqaatti mana qulqullummaatti ol baasee of darbadhu. Sagalee Waaqayyoo irraa barreeffameera. Kana hundumaaf deebii kenneef Gooftaa Yesuus teestii isaa sana yeroo darbu seexanni yeroo sanatti isa dhiisee deeme. Yeroo sanaaf hin darbe bakka. Isa booda hafuurri qulqulluun in fullness Yesuus Kiristoos irratti hojjechuu jalqabe. Authority isaa exercise gochuu jalqabe. Yeroo baay'ee kan nuuni effectiveness hidhamnuuf anis ofii korratti waan an argu yeroo baay'ee yeroo nu ilaallu teestii darbuu dadhabna. Exaamii seexanni nu qopheessu sana itti walii galla. Eeyyee dhuguma keetti ani ilma Waaqayyooti garuu dhagaa kana daabboo gochuutu narra jira. Bakka daabboo ta'u. Isanni jedhu sanatti eekoo goonaa jechuudha. Teestii keenya yoo dabarree hin ceena Waaqayyoof galannata.
Akki nuun itti ceenu Waaqayyoo karaa inni itti nu gargaaru ishee maduwwaa dubbadheen gara dhumaatti fida barsiisa kana. Macaafa qulqulluu keessan keessaatii Tasalonqeessa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 14 irraatii kaasnee lakkoofsa 16 irraa kaasneetu dubbifna. Tasalonqeessa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 16 fi 17 amma 18tti hin dubbisa akkeedha. Yeroo hundumaa gammadaa kadhata keessan itti fufaa malee hin dhiisinaa. Waan hundumaatti Waaqayyoon galateeffadhaa. Waaqayyo karaa Yesus Kiristoos kana gochuu keessan hin fedhaa. Okay. Ammas gubbaatti wanta sadii godhaa. Wanti kun sadan akkamittiin akka isaan godhaman gabaabsee dubbadheen fixa. Tokko yeroo hundumaa gammadaa jedhu. Rejoice jedha afaan Ingiliffaa irraatii rejoice always. Always rejoice. Phaawulos gara warra Filiphisiyoositti yeroo barreessu gammadaa rejoice again I say rejoice. Iddoo si'a lama irra deebi'eetu gammadaa ammas irra deebi'een jedha gammadaa. Mana hidhaa keessa taa'etu akkeedha. Namni tokko akkamittiin gammaduu danda'a rakkina keessa yeroo taa'u. Gammachuun jedhu suni yeroo kan nuun gammaduu dandeenyu yoo waan tokko yaadne duwwaa natti fakkaata. Innis from eternal perspective yeroo jiraachuu jalqabnu duwwaa. Jireenyi lafa kanarraa akka inni yeroo gabaabaa ta'e. Jireenyi inni dhufu garuu akka inni yeroo boqonnaa ta'e. Jireenyi isa dhufuuf qophaa'aa jirra. Jireenyi kan inni jiraatamuu jalqabu amma miti obboloota. Inni kun shaakala. Sila dubbadheera. Isa dhufuudha inni jiraatamu. Ameen. Isa dhufuutti jiraatamu. Amma namni baay'een isa kanan jiraachuu qabaa. Isa kanatti maaliifanii dhibbaa dhibbatti waan hundumtuu waldaan qixxaatu. Isa kanatti maal dhibbaa dhibbatti yeroo hundumaa maaf hin gammadu. Maaliifan yeroo tokko guyyuma tokkoyyuu maaliifan gaddaa. Maalumaaf rakkina narra ga'a. Uwwannanum. This is the problem. Sagaleen Waaqayyoo immoo inni kun yeroo itti hojjetamtudha. Inni kun yeroo itti bifa Waaqayyoo qabattudha. Inni kun yeroo itti potenshaaliin keessaa ba'udha. Inni kun yeroo itti chaalenjii keessatti karaakterii Kiraayistiitiin calaqqiste vaaliyuun kee akkuma warqee qoramee itti ba'udha. Kanaafiyyuu isa dhufuuf qophaa'edha manu. Gooftaan Yesus Kiristoos sagalee baay'ee isinii kennuu hin danda'amu yeroo hin qabu malee Ibroota boqonnaa 12 dubbifadha. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 1 amma 4-5tti yoo dubbifattan Gooftaan Yesus Kiristoos ulfina isa dhufuuf jedhu sana fagootti ilaaleedha. Fagootti ilaalee rakkina isa keessa darbu sana obseedha. Rijoosii godheyyuu. Maaliif rijoosii godha namni gaafa waa fagootti ilaalu duwwaa rijoosii gochuu danda'a, gammaduu danda'a. Kanaachi guungumuudha, kanaachi yaadda'uudha, kanaachi of nyaachuudha, kanaachi jireenya ammacamaa jiraachuu nutti fida jechuudha. Baay'ee dangerous. Yeroo immoo jireenya akkasii jiraannu rijoosiin goonu taanaan we give the enemy, the devil, full legal right for him to stay with you. Itti fufee ammayyuu si rakkisuuf, itti fufee ammayyuu si dhiphisuudhaaf mirga raatteef jechuudha. That's the problem. Inni lammaffaani utuu walitti hin kutin kadhadhaa. Kadhannaa keessatti wanti ta'u wanti guddaan tokko kadhannaan yeroo hundumaa irra caalaa kadhannaan akka yaadu rakkina keenya instantly remove godhatu hin ta'in rakkinuma keenya keessatti Waaqayyo sammuu keenyaa fi yaada keenyaa fi laphee keenyaaf nagaa kenna. Ilaa kana bayeessa godhaa yaadadha. Amma gammachuu argachuuf nagaa argachuudhaafi gidiraa keessaatii ba'uun yeroon gidiraa keessaa ba'uun nagaa argadha gammachuu argadhaa jettanii yaadina. Utuma gidiraa keessa jirtanii, utuma qorumsa keessa jirtanii gammachuun jiraachuun hin danda'amu jechuudha.
Kan ammoo macaafa qulqulluu keessatti jireenya kiristaanotaa baay'ee irratti argineera. Maayidha Filiphisius boqonnaa 4 dhaqxanii dubbifattan lakkoofsa 6-8 yeroo gidiraa keessa lixxan, yeroo rakkinni isinitti dhufu, yeroo tiraaviliin isinitti dhufu Waaqayyoon kadhadhaa. Galataa fi mataan gara Waaqayyotti dhiyaadhaatii waan isin addeessu, waan isin dhiphisu Waaqayyotti himadhaatii inni immoo isa sammuu namaa gararraa ta'e, nagaasaa isa sammuu namaa gararraa ta'e comprehend gochuun isa hin danda'amne, analyze gochuun isa hin danda'amne, logically interpret gochuun isa hin danda'amne sana isaanitti yaada keessaniif your mind and your heart where your emotion is. Warra kanatti eegaa maqaan Waaqayyoo. Protect God. Amma baay'ee amma engadda koronaa vaayirasii makanaan dubartiin tokko biyyuma kanatti yoo kanatti bu'an kanattaa yoo kanattaa itti as aftechi barreessiti namoota bebbeettutti ergiti efficientis of eeggatti utuma itti nervous breakdown keessa galtee amma hospitaala jirti. Maaliifi sammuu ishee hin jeeqame hin raafame. Amma seexanni waan lama barbaada isin keessaati. Tokko yaada keessanii, lammaffaan garaa keessan barbaada. Your mind and your heart. That is his target. Mindin keessan kun yeroo tokko kanarratti nan dubbadhaa barumsa dheeraa gatii ta'ee fi baay'ee keessan turu garuu xinnooma ishee introductionii masaasinii kenna. Mindin keessan is the very important part of your being. Mindin keessan lubbuu keessan. Lubbuu keessan keessa jira mindin keessan. It's not your brain. I'm not talking about your sammuu keessan hin haasa'eerame. Brainin keessanii isuma amma qabee sammuu ana keessa jiru wanni isaatiin physiologically achi keessa warra jiran keemikaala neurotransmitterota hormoonota mataa keessan keessa jiran miti mindin. Mindin keessan lubbuu keessan keessa jira. It's an invisible force. It is a very unique force which is connected to your spirit and connected to your brain. Mindin keessan sanaaf deema seetan. The battlefield is your mind. It's not your brain. Mindii keessan manipulate godhennaan soba. Isin amansiisennaan achirratti mo'amtaniinnaan achirratti qabamtaniinnaan you lose every battle. Kanaaf yaada garaa keessaniini haareffamaadha sagalee Waaqayyooti. Amma fakkeenyaaf yaada keessaniin yoo callumettanii Waaqayyoon galateeffattan yeroo hundumaa Waaqayyotti hin gammadaan yeroo hundumaa Waaqayyoo maqaan isaa ulfaatu pilaaniin Waaqayyoo naaf qabu anaaf gaariidha. Rakkina kana keessaatiin na baasa. Rakkinni kun bifa Kiristoositti akkan hojjetamu na godha. Rakkina kana keessatti Waaqayyoo na gargaara. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Rakkinattii kana immoo ilaalee yaadda'u. Wanti Waaqayyoo naaf godhe immoo waan baay'eetu jira. Jireenya bara baraa na dhaalchiseera. Jireenya isa kana booddee ani boqonnaadhaan nan jiraadha. Kanaafiyyuu Waaqayyo kootti hanganamas galgalas nan gammada yeroo ittanii in your mind decisionii jabaa akkasii yeroo isin gootan immediately sammuu keessan irratti yookiin brainii keessan irratti meeseejii authority qabu, meeseejii nagaa qabu, meeseejii ergaa gaarii qabutu keemikaala sammuu keessan brainii keessan keessa jiru neurotransmitterota nanna keessan keessa jiran white blood cell nanna keessaa lolan sisteman orgaanii keessan qabatee jiru hunduma isaanii irratti ajajii addaa tokko darba. Ajaja nagaa qabaadhu jedhutu darba. You are in control kan jedhutu darba. Utuma rakkinni jiru, utuma dhiphinni jiru keessi keessan garuu nagaa argata jechuudha. Emotionii keessantu immoo achi booda jeeqamuu dhiisa hirraafamin garaan keessan hirraafaminedha gooftaa Yesuus. Garaan keenya sun egaa emotionii keenya. Emotionii keenya immoo waan ijaan arginu, waan gurraan dhageenyu sanaan raafamuu jalqabnu. I have lost control jechuutti kaan. Gaafa garuu in your mind you believe in God. Sagalee Waaqayyoo ansi wajjinan jira jedhu sanatti yeroo nun amanu waan ani ijaan argu hundumtu wanta na gammachiisu miti waan abdii naa kennu hin jiru. Garuu Waaqayyo inni invisible ta'e na duukaa jira
inni na qaba, inni na dhaaba, inni na jiraachisa, inni kana keessa na dabarsa, inni amantiitti yeroo cimnu garuu akka jirutti immooshinii keenyatti nagaatu ta'a. Bubbee sanatu tsaxxedha yookiin gab jedha maqaan Waaqayyoo. Amen. Kanaaf yaa obboloota koo gidiraa keessatti darbuudhaaf you have to really know how to get out of it. Gidiraan yeroo hundumaa seexanaa wajjin wal lolu jechuudha. It is a spiritual warfare. Humnoota hammeenya ijoollee keessan isin jalatti jibban, fayyaa deemuu kee kan jibban, iji kee maa ilaale kan jedhanii aaran, maalumaaf irra gurri isaa dhaga'uu danda'e kan jedhan, laangiin isaa maaliif hojjete kan jedhan, miilli isaa qajeelee maa deeme kan jedhan, maalumaaf mana isaa keessaa nagaa qabaate kan jedhan, gaa'ela keessan kan jibban, ijoollee keessan kan jibban, agaanantii xuraa'aa hafuura xuraa'aa baay'eetu jira. Qulqullummaan jiraachuu keenya kan jibban. Yeroo hundumaa akka nu Waaqayyo irraa gargar baanu, Waaqayyotti gargar cinnu, jireenyi keenya akka inni meesdaap ta'u, ajjeesuuf qaluuf balleessuudha. Job description isaa yeroo ibsu. Isa kanatu nutti marsee jira. Akka leenca saafela naanna'u sa'aatii 24 warra naanna'antu jiru. Isaan kana mo'uudhaaf nuti sagalee Waaqayyoo wanta inni jedhu hojiitti hiikuudha. Yeroo hundumaa gammadaa warra jedhu keessaa. Even when you don't feel like it, you just say it. Gammachuma sana yerootti dubbattu gurri kee deebisee isatti dubbattu yeroo dhaga'u meseejiin for 80 trillion seelii nanna kee build up godhe hundumaatti yeroo darbu hundi isaanii walii galanii gammaduu qabna. Bakka physiologically keemikaala gammachuu nanna kee keessatti facaasuutti qabu. You feel happy. It's just your mind controls everything. Seetanni mindii kee qabateenaan he will mess up your life. Mind, depression, and anxiety narra biyya lafaa qabate. The devil has controlled the mind. People don't know how to protect their mind. Akka nuti itti mindii keenya protect goonu yeroo hundumaa Waaqatti gammaduudha. Waan namatti tolaaf gammadaaf yeroo rakkinni dhufu gammadaa amame yeroo gidiraan sitti dhufu nan gammada baqqaanoo yeroo jettu Waaqayyoof galanna ta'u hafuurri hamaan naannoo kee marseeru. I thought he is going to be disappointed. Kanaaf iyyuu I don't want to waste my time. Isaanis yeroo murtaa qabu lafa kanarra jiraachuuf. Nama dafee respond hin goone, nama dafee qorumsa isaaniif harka laannee ijjiin yeroo dabarsu hin barbaadan. Utuma rakkinni kee jiru ati garuu nagaa qabda maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Seexanni iddoo isaatii kaateenna dhukkubi sun isa jiraatu, rakkinni sun isa jiraatu ati garuu nagaa qabda. Wanti barbaadamu nagaadha obboloota. Wanti barbaadamu nagaaf gammachuu qabaannaani ibidda keessa taa'anii faarfatu. Kiristoos duukaa deemaan rifeensi isaanii tokko iyyuu hin gubanneedha. Isatu duukaa dhaabateera. Ibiddichi isaan keessatti darbataman Sidraaq, Misaaqii fi Abdinaagoon garuu ibidda si'a 7 paaworii qabu ture. Warri isaaniin keessa buusuu dhufe illee wanni isaatiin walaafanii isaatiin rukutamanii du'ani. Kanaaf it is not about living a comfortable life. It is about being in the will of God. Fedha Waaqayyoo keessa ta'uu sanatu nagaa namaa kenna. Nagaan jiraannaan maa biyya lafaatti gaggalagalaan oolu. Wanti baay'een hir'achaa maaliif hin oolu? Nuti garuu nagaa Waaqayyoo nu laateennaan gabii qabna. Namni immoo yeroo tokko faayinaansiyaalii wanti kun utuu guute abeet makiinaan akkasiitu dhufe manni akkasiitu argame profeshinii akkasii keessa tuullite kun hundumtuu gaarii. Kun hundumtuu garuu nagaan fidu. Utuun immoo waggaatti hoolidee kana Hawaayifaa kana dhaqe. Utuun bishaan qarqaramee bakka hoolidee kana keessa ciise. Baanka akkaawuntii koo keessa immoo utuu horiin ammasii jiraate. Utuu warqeen ammasii quba koo kanarra jiraate. Utuu bifi koo akkas ta'e bareede. Utuu uffata akkasii kana qabaadhe. Wow, I will be very happy. I will be peaceful. Namni har'a garuu we have proven the world is not delivering what is promising. Har'a namoonni teestii godhanii biyyi lafaa kuni waan gammachuun isinii kenna jedhee namooti har'a depressionii, anxiety, sodaa, yaaddoo, dhiphina malee waan tokko hin jiru. Of balleessu. Kana amma biyya lafaa keessa kan guute. Biyya akkasii keessa jirtu isinis anis wanti nun arginu garuu hin jiru nagaa. Afrikaa keessaati mana citaa bokkaa gashu keessa ta'a Waaqayyoon waaqeffataa gammachuu qaba. These things are imported from heaven.
They're not material. Material source keessaan dhufan waaqayyo sanuu kennuu barbaada. And in any situation. Kanaaf ogummaa guddaatu nu barbaachisa hubannaa kana qabachuu qabna. Maleessaatii biyya lafaa kana irratti tokkoffaa gammachuu. Inni lammaffaan utuu walitti hin kutin kadhachuudha. Walitti utuu kutin kadhachuun kan inni nu gargaaruu fi yaadi keenyaa fi your mind and your heart to be peaceful. Kadhannaa hin qabnu taanaan yeroo hundumaa sammuun keenya hin jeeqamaa, emotioniin keenyas turmoil keessa gala. Ani isuma ofirratti arguun isinitti hima. When I don't have prayer life, my life can be messed up. Yeroo garuu waaqayyoo kadhannu, mee presence waaqayyoo yeroo sinnuu fi yeroo sinnee difference isaa beekna hundi keenya. Itti waliin haa galtu. Amma jaan isin argu garuu jiraachuu keessan baay'ee keessanii na dhagahaa jirtu waan ta'eef kanatti walii galtu yaada. Mee waaqayyoon kadhadhaatii presence waaqayyoo keessa oolaatii check yourself. It feels like everything is full whenever even things are not right. In the natural eyes, things are not right. The storm is raging. The boat is, everywhere, all over the place. Garumo, you have peace in your heart. And it's a kind of two garin netfakadana. In the natural eyes, I want to see things in the natural, in the material realm. They come from a different realm of existence. They come from heaven. They come from the Holy Spirit. They come from the presence of God. Amma qorumsa keessatti tokkoffaa hojjetamnee bifi keenya tolee potentiaaliin keenya bahee gadi ba'uu keenya barbaada waaqayyo. And God cares about your character, not about your comfort, not about my comfort. Phaawulos mataa dhukkubbii malee hirribaa ka'ee bakka jireenyi isaa tolee fi adeemu miti. No, wanta jilba koo gad jilbeenfachiisee waaqootti na fidu keessa na dabarsuu barbaada waaqayyo. Isa booda waaqayyoo yeroo muraasaaf eegu qoramne booda garuu karaa isaan beennu karaa ittiin ba'an hin fida. Rakkinatti waaqayyo balbala godheetu fidaa obboleessi tokko dheengadda yeroo lallabu. I like that. Rakkinni isinitti dhufu hundumtu yeroo hundumaa balbalatti uumeetu fida waaqayyo. Isinitti dukkanaa arguu dhabdan malee balballi jira. Gaafa ifi dhufu ifi sun attamitti dhufa. Galateeffachuutti yeroo kaanu, kadhachuutti yeroo kaanu waanuma hundumaatti waaqayyoon galateeffadhaa jedha kutaanan sila isinii dubbe. Kana keessa yeroo linnu baladhee ifi ifaa balbala argina jechuudha. Seexanni nu dhiisee deema, balbalicha gad dhiisee deema. Wanti guddaan seexanni nu dhiisee deemu. Amma gaafa sanbata guddaa laama yeroo akka kana faanuun lallabnu, yeroo nuun faarfannu, yeroo waliin taanu humni keenya hin haaraa, keessi keenya waan gaarii gochuutiin borgaru gaafa qofaataatan rakkatu. Iftaan rakkatu bor tarii akkuma isaattuu keessa dabartu ta'a. Iftaan immoo dhufee isin dhiiba, isiniin morma. Resist isin godha. And then you give up and you go back to your gadda keenyatti deebina. Gosomuu keenyatti deebina. Mataan keenya rukutamuutti deebina. Depressed ta'utti kaan. Garuu facaasaas, dafinoos, roobiis, kamisas, sabbaduraa, sabbata guddaa wal'aansoo yoo ittiin qabna. I'm not gonna give up. I'm not gonna give surrendering God. Ani nan gammada waaqayyooti. Ani waaqayyootti natti tola. Yeroo hundumaa waaqayyoof galanna ta'u. Waan kennetti, waan dhowwatetti maqaan isaa ulfaatu. Inni gaariidha yeroo tittee ittuma miccitee, ittuma ciccitee, ittuma ciccitee, ittuma ciccitee yerooti guyyoota dabarsaa deemtu. I guarantee you, you will have a breakthrough. Even when the problem is still there, you will be a victorious. Victorious taateetu keessa kee guutuu ta'a. Maqaa waaqayyoo ulfaatu. Kanaaf har'a obboloota koo biyya lafaa kana keessa galleerra mala karaa ittiin baanu qaba. Karaa nuun ittiin baanu yoo Kiristoos dhufee nu baase yookiin immoo bara keenya fidnee gaafa duunu duwwaa keessaa baana. Amma gaafa sitti garuu lots of things are not in our control. Wanti baay'een ani isinittan hima
Biyyumti nun secured ennee keessa jiraachaa turre. Biyyi kun hin socho'u. Waan tokkoon ta'u investmentiin as jiru kun baay'ee gaaraantiidha. Biyya kapitaalizimiidha, biyya barataadha, biyya securidha, biyya raayitiin namaatti eegamudha, biyya civilized ta'adha. Kanaafiyyuu I have more security biyya nu keessatti overnight we become jobless. Economy, it could go through the drain. Retirement saving in Kenya, kampaanota harka jira. Sagalee waaqayyomaa dha beektu qabeenyi keenya biyya lafa hattuuf bilee harka jira beektu. We feel it is in our control. Bor yoo depression hin dhufe kampaanonni kun yoo collapse godhan horii keenya akka nu zeerootti galu beektu. We could lose all your savings, all your life. Nothing is secure. Kanaaf waaqayyo gooftaa keenyatti garuu of gannee waaqayyotti of laannee biyya lafaa kana keessatti waan argamu miti. Isan argamne isa qaqqabameen ilaalamne sagalee isaa isa amanamaa ta'e qabanneetu rakkina keessa ceena. Mana keenya keessatti, lafa hojii keenyaatti, lafa waldaa keenyaatti, iddoo kamittiyyuu. Waaqayyoof galanna ta'u. Kanaafi waa'ee qorumsaa beekumsa qabaachuu qabna, hubannaa qabaachuu qabna, ogummaa qabaachuu qabna. Kanaaniti waaqayyoo isa kana hundumaa keessa nu dabarsa. Maqaan waaqayyoo kana eebbifame ta'u. Hin kadhanna waaqayyoon hin kadhanna. Amma obbolooti koo yeroo kanatti qorumsa adda addaa qabdan dhiifama al tokko saree tokkotu natti wacaara. Waaqayyoon hin galateeffannaa isinii kadhachuun barbaada. Gammadaadha sagalee gammadaa bakka rakkinuma keessa jirtan sana keessa waan itti isin garaan keessan itti cabeedha. Dubbii waaqayyoo sila dubbifanne keessa waan itti gaddisiifamtanidha. Waan itti gaddisiifamtan waan itti jettan sanatti waan sana harka waaqayyootti fidaa kenna. Waan isin dhiphisu hundumaa waaqayyootti gataa malee waa'ee waan tokkotti iyyuu yaadda'inaa jedha sagalee waaqayyoo. Amma akkuma sagalee waaqayyoo nu ajaju goon. We want result. Good result. Maqaan waaqayyoo ulfaata. Isa harkuma waaqayyootti finneetu hin laanna bakka biraa deebi'aa kennaati. Itti mucuccettanii itti rakkatina. Kennaasi waaqayyootti. Isa boodaas deebi'aati ansitti gammadaadha. Haaluma keessa jirtan itti gammadaama. Yoo seexanni isinirraa akka deemu barbaaddu taatan, yoo gaddi isinirraa akka deemu barbaaddu taatan, yoo mo'ichaan jiraachuu barbaaddu taatan kana godhaama. Kanan gootan taanaan waaqayyo seexana isinirraa ari'uu hin danda'u. Seexana kan ofirraa ari'u nuyi. Pirinsipilii sagalee waaqayyo nuun jedhu iddootti yoo hiikne malee immoo hin deemu. There is a transaction spiritual realm keessatti biyya lafaa hafuuraa keessatti waaqayyoof seexana gidduutti waliitu jira. Seeratu jira. Seera kana violate gochuu hin danda'u waaqayyo. Namni Kiristoosiin hin barbaadu jennaan bakka seexanni dhuunfatee qabata nama. Harkaa baasuu hin danda'u waaqayyo. Akkuma kana gadda koo wajjinan jiraadha, yaaddoo koo wajjinan jiraadha, dhiphina koo wajjinan jiraadha inni choose goona ennaa waaqa kee anu fuudhuu hin danda'u. Gammachuu kana nagaa kana nuufi import nutti gochuu hin danda'u waaqa. Kanaaf har'a maal gochuu qabna ree? Wanti nu goonu as deebinee waaqayyoon galateeffachuu. Mii galateeffadhaa daqiiqaama tokkoo fi yaa waaqayyoo galata kee. Maqaan kee haa ulfaatu. Waanan keessa darbaa jiru kanaaf ulfaatu. Dhumi isaa gaarii ta'a waan ta'eefidha. Baay'ee nu bareechee keessaa nu baasuu barbaada waaqa. Baay'ee nu jabeessee keessaa nu baasuu barbaada waaqa. Amantiitti nu cibsee keessaa nu baasuu barbaada. Waan nu keessaa hin barbaanne, waan nu keessaa jibbu, waan nu of keessatti jibbinu, waan baay'ee nu keessaatii qeexee nu keessaa balleessuu barbaada waaqa. Isa booda wanta tottolu baay'eetu jira. Amma hojjetamaa jirra nu namni hojjetamee dhume hin jiru nu keessaati. Hojjetamaa irra bakka bifa Kiristoositti hojjetamuun itti fufaa. Peenima sana keessatti hojjetamnee mismaarri keenya inni dhumaa waqaramee achi booda immoo
Gooftaa Yesuusii qalamii bareedaa nutti dibuu jalqabaati. Yaaddeenaa gatii gaariitu nurra ta'a. Yeroo itti barbaadamuun keenya itti daddabalutu jira. Ayyaanni keenya guyyaatti dabalu, kennaan keenya yeroo itti dabalutu jira. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Kanaaf isa kanatti isinan jajjabeessaa. Yeroo hundumaa ammoo waa'ee hundumaatti Waaqayyoon galateeffadhaa. Waaqayyoon galateeffachaa gammaduudhaan fuula isaa duratti yoo dabarsine Waaqayyo gidduu lixeetu nu gabaabsee keessaatii akka nuun baanu nu gargaara. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Gooftaa si galateeffanna ulfaadhu. Obboloota koo garaan isaanii cabee yeroo kana fayyisi. Namooti keessi isaanii raafame, jireenyi isaanii raafame, waan baay'ee of keessaa daddarbatanii kan gatan, bidiruun isaanii gatii raafameef, gatii yaa Waaqayyo gooftaa na'aniif, gatii bir'ataniif, gatii yaadda'aniif, wantoota precious ta'an baay'ee of keessaa daddarbatanii kan gatan. Yaa Waaqayyo waan dur qaban amma of keessaa warri dhaban barbaadanii. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waan haaraan isaaniif haa ta'u. Dhaan kun maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenya isaanii irraa gaba jedhu. Yaa Waaqayyo gooftaa Yesuus si wajjin wal arganii jireenyi isaanii siin hojjetame. Bifi gaariin isaan keessaa biqilee ba'e yaa Waaqayyo gooftaa. Gammachuudhaan fuula kee dura akka deddeebi'an isaan gargaara. Yaa Waaqayyo gooftaa Yesuus yeroodhaaf qoramtu nuun jette. Qoramnee immoo hin baana maqaan kee haa ulfaatu. Amantii obboloota kootiitti isaan gargaara. Anaan na gargaara. Yaa Waaqayyo gooftaa Yesuus jireenya tokko keenya keessa qorumsi jira. Yaa Waaqayyo mana keenyaan, ijoollee keenyaan, ijoollee keenyaan, waldaa keessaan, obbolummaadhaan, firootaan, yaa Waaqayyo qorumsa baay'eetu jira yaa Waaqayyo. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin diinni seexanni obboloota kootti naanna'ee jiru har'a. Isaan dhaabatanii akka isaan resist isa godhan isaan gargaara. Bor iftaan guyyaachi dhufu torban dhufu ji'a kan yaa Waaqayyo gooftaa giraawundii isaanii qabatanii akka isaan lolan isaan gargaara. Yaa Waaqayyo bara dheeraaf namooti seexan irraa deemuu dide. Namooti gammachuun isaanii jalaa hatamee seexanni yaa Waaqayyo waan isaan qaban jalaa butatee jalaatti dhoffatee distroo isaan godhe. Maqaa gooftaa Yesuusiin amma waan harka isaa jiru hundumtu deebi'ee isaanitti deebi'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin amma isaaniif deebi'u. Yaa Waaqayyo gammachuun isaaniif deebi'u. Nagaan isaaniif deebi'u. Gabiin isaaniif deebi'u. Jireenyi isaanii nagaa ta'u. Kan dhukkubsatan yeroo kanatti fayyan. Maqaa gooftaa Yesuusiin dhibee adda addaatiin namooti mana kana keessaa rakkatan. Yesuus ilma Waaqayyoo ani yeroo kanatti nan kadhadha. Yeroo kanaa qabee daqiiqaa kanaa qabee humni Waaqayyoo nanna isaanii keessa darba. Nanna isaanii keessa darba. Fayyinatti fidu. Kaansarii haa ta'u, maal haa ta'u, wanta namni dhooffatee itti rakkatu ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kanatti obboloota koo wajjiniin amantii keenya walitti fidannee si kadhanna. Yaa Waaqayyo gooftaa Yesuus birmaduu ba'uun, firiidamii argachuun, yaa Waaqayyo gooftaa Yesuus liibartiin isaaniif haa ta'u. Gooftaa koo biyya lafaana keessa yeroo jiraannu adaraa dhaabannee ulfina keetiif jiraannee akka dabarru nu gargaare. Diinni keenya nu kuffisee, jireenya keenya balleessee, waan nu hin qabnu nurkaa fuudhee, yaa Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos qullaatti nu hambisuudhaaf yaalii baay'ee godha. Ati garuu barri keenya kana booddee hafee jiru bara gammachuu nuuf haa ta'u. Koronaa vaayirasiidhaan biyya lafaa rakkataa jira. Dhiphinatu dhufee mana namaa lixe. Garuu yaa Waaqayyo haala ulfaataa kana keessatti ati garuu jireenya hafuuraatiin akka nuun ol kaanu nu godhe. Akka nuun leevilii tokkotti ol dabarru nu godhe. Gara leevilii tokkotti, gara sadarkaa tokkotti, gara reeveleeshinii tokkotti nu geesse. Maqaa Yesuusiin balbaloonni dur cufaman nurraa banaman. Kennaan dur nu keessa hin jirre nu keessa dhangala'u. Ayyaanni dur nu hin qabne nuuf haa dabalamu. Gooftaa ijoolleen keenya haa eebbifaman. Gaa'illi keenya haa eebbifamu. Ijoolleen keenya haa eebbifamu warri ijoollee qaban. Yaa Waaqayyo gooftaa Yesuus. Si galateeffanna ulfaadhu. Waldoota obboloota kootiif sin kadhadha. Paastar Alamuudhaaf, maatii isaaniif, taadduudhaaf, maqaa gooftaa Yesuusiin sin kadha. Hojii guddaa kana isaanitti laattee maqaa Yesuus Kiristoosiin ati isaan gargaara. Nama kana durii qabeen beeka yaa Waaqayyo. Nama amanamaa garbicha amanamaa hojii Waaqayyoof ati itti dhimma baate. Yaa Waaqayyo biyyatti dukkanni ture keessatti, biyya hafuurri qulqulluun keessatti hin hojjenne qaalluun gamaa gamanaa qabatteertu keessatti. Yaa Waaqayyo bara ijoollummaa isaatti isa dibdee yaa Waaqayyo. Yaa Waaqayyo gooftaa Yesuus
Obboloota isaa wajjiniin turan irratti humni kee bu'ee waan dinqiin biyyatti hojjetame keessa ani ija koon argeera. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Nama kana gargaartee asiin geesse. Namni kun immoo har'a yaa Waaqayyo gooftaa utuu nagadateetu jiraate hin danda'a. Garuu yaa Waaqayyo saba kee tiksuudhaaf, saba kee yaa Waaqayyo hoolaa kee ol baasee galchuudhaaf, nyaachisuuf obaasuudhaaf, sagalee Waaqayyootiin jajjabeessuudhaaf, akka isaan jireenya bara baraa dhaalaniif, akka isaan seexana mo'aniif, akka isaan wal'aansoo isaaniitti jabaataniif, yaa Waaqayyo gooftaa Yesuus waraanatti dhufu mo'ee, rakkina keessatti dhufe bu'ee, disappointmentii baay'ee keessa darbee, lafa onaa baay'ee keessa kutee darbee, gaara baay'ee kutee darbee, galaana baay'ee ce'ee dhufe iddoo kana geera. Maqaa Yesuusiin ammas harka nama kanaa qabe. Keessi si duukaa ta'e manni isaa eebbifamu. Maatiin nama kanaa eebbifamu. Yaa Waaqayyo Qeesalamuu fi Taadduu maqaa Yesuusiin eebbise. Ijoolleen isaanii eebbifaman. Ijoolleen isaanii haa eebbifaman. Maqaa Yesuusiin gaa'elli ijoollee isaanii haa eebbifaman. Maqaa Yesuusiin yaa Waaqayyo nama kana irratti humni Waaqayyo haa hojjetu. Kiristoota waldaa kanaaf sin kadhadha yaa Waaqayyo. Yaa Waaqayyo warra waldaa kana geggeessuuf hubannaa haaraa kenniif. Yaa Waaqayyo financial breakthrough kenniif. Eebba Waaqarraan isaan eebbisi. Tajaajiltoonni mana kana keessa tajaajilan raajonni haa ka'an, barsiisonni maqaa Yesuus Kiristoosiin warri nagada hojjetan ofii hojjechuu duwwaa miti yaa Waaqayyo. Warra nama hojjechiisan, warra biizinasii dhaaban, warra nama qacaran, warra yaa Waaqayyo financially prosperity guddaadhaan eebbifaman maqaa gooftaatiin unlock godhe. Yaa Waaqayyo gooftaa Yesuus, may you unlock your people right now in the name of Jesus. Yaa Waaqayyo gooftaa Yesuus warra wal jaallatan, warra waan Waaqayyo irratti fookasii godhana ta'an, warra wal keessa deebi'anii wal hamatan, wal nyaatan hin ta'in. Yaa Waaqayyo gooftaa Yesuus wanta yeroo namaa gubu, wanta yaa Waaqayyo bu'aan buufne, wanta talkaashaa ta'e, wanta gaddeebi'aa ta'e warra tuffatan, warra ajeeffatan isaa godhe. Waldaan kun waldaa cimaa ta'u biyya sana keessatti. Waldaa cimaa ta'u maqaa Yesuusiin. Waldaa waan guddaan keessaa burqaa ta'u. Gooftaa sin galateeffadha. Hogganoota waldaa kana keessatti tajaajiltoota waldaa kana, amantoota waldaa kana duukaa ta'e yaa Waaqayyo gooftaa kiraayisisii kana keessatti wanti haaraan koomunitii Oromoo magaalaa Atlaantaa keessa jiru irratti hojjetamu. Saba Oromoo katamaa sana jiru, Islaama ta'u, Kiristaana ta'u, maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin humni Waaqayyo isaan irraa balali'u. Yaa Waaqayyo gooftaa keenya, saba keenyaafis si kadhanna yeroo kana. Biyya keenya keessatti yaa Waaqayyo rakkinni kun galeera. Silumayyuu rakkina biraa qabna, amma immoo rakkina biraa nutti dhufe. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati yaa Waaqayyo gooftaa saba kee sitti bu'aa jiru. Saba kee jilbeenfatee gara keetti iyyaa jiru kan. Saba kee yaa Waaqayyo gooftaa yaadachuun, dhattee bira ga'uun, qaqqabuun, ergamoota kee dispaachi gootee iddoo sanatti ramaduun maqaa Yesuus Kiristoosiin fedha kee nuuf haa ta'u. Yaa Waaqayyo gooftaa koronaa vaayirasii itti dubbanna, gurra qabdiin dhageessi. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin du'i. Jireenyi si keessa hin jiraatin. Maqaa gooftaa Yesuusiin abaarami. Lafa dhuftetti lagatti deebi'i. Maqaa Yesuusiin gara ibiddaatti, gara lafa onaatti deebi'i. Maqaa gooftaa Yesuusiin ati seexanni agaanintiin si keessa lixee gara namaatti laangii namaa lixee keessa lixee dhaabuudhaaf humnaan deemaa kan jirtu obboloota koo tokkoon isaanii hin argatin. Biyya keenya irraa rukutame. Biyya lafaa irraa rukutame. Ameerikaaf sin kadhadha yaa Waaqayyo. Biyya guddaa kana, biyya mishiinaroonni baay'een keessaa ba'anii biyyoota eebbisan kan. Biyyatti sabi keenya dhaqee boqote kan. Maqaa gooftaatiin harka kee irra qaba. Yaa Waaqayyo biyya hamaan wanti hamaa baay'een keessaa ba'eedha. Garuu wanti gaariin caalaan keessaa ba'eedha. Kanaaf iyyuu biyya kanas yaadadha. Obboloota keenyas yaadadha. Hojiin isaanii warra miidhame, hojii warra dhabaniif yaadi. Balballi warra irratti cufameef balbala bani. Gooftaa Yesuus Kiristoos si galateeffanna. Guyyaa nu laatte kanaa, ergaa nu laatte kanaaf ulfaadhu. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Yesuus na eebbisu. Eebbifame haa ta'u. Akkaataa dinqisiisaadhaan wacaaf wacabbarsa malee tooraan tartiibaan dubbii isaa nutti dhangalaasee Waaqayyo. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Obboloota koo wanta salphaan seenaa is very precious. Dubbiin amma gara keenya dhufe. Dubbiin gara keenya dhufe jalqabaa qabee amma dhumaatti baay'ee sagalee dinqisiisaa. Inni akkasii badaa nuun galu yeroo baay'ee kana sii godha, sana sii godha, achiin baata, asiin si baasa
gamaan si baasa gamanaan si baasa malee gurri namaa badaa bara kana keessa waan baay'ee waan akkasii solid dubbii waaqayyoo waaqa jiraata akkasii kana baratti dhaga'uun mi'aa ta'e keessa jirra. Garuu kana faawundeeshiniin jireenyaa san nama nutti dubbatedha. Qurxummii qabduu turtanii amma garuu nama qabduun isin godhasin taasisaa. Godhamuun yookiin taasifamuun baay'ee namatti tolaa. Piroosesiin fudhatu keessa deemsa karaan keessa deemamu sun garuu baay'ee gatii nama baasisa. Achi keessa ba'ameeti siileffamaniiti kan nuti tolchu waaqayyo. Siilessee miidhagsee bareechee irratti tolchata. Isa hin dabarre sagalee jireenyaa kaaraakterii nama achi keessatti mooldi godha waaqayyo. Kanaaf waaqayyoon galateeffanna dubbii gara keenya dhufe kanaaf. Yeroo baay'een keessa gaddisiifamtaniittu jedhe. Namni hin gadda yeroo hundumaa yeroo qorumsatti dhufu akkuma dhagaa oolle ittiin gammaduu ittiin tolu. Garuu waaqayyo bu'aa isaa laala kanaaf let it come. Kanaaf ayyama waaqayyo kanaaf karaa saaqa seexanaafis bu'aa sana laala waaqayyo isa garasii laala waaqayyo. Achi keessatti har'a kennaan hafuura qulqulluu waldaan kiristaanaa bara keenya keessa jirtu kun baay'eetti gammaddi. Nus itti gammanna. Garuu ijji hafuura qulqulluu jireenya tajaajiltoota keessatti jireenya amantootaa keessa dhufuudhaaf ijji isaa yeroo baay'ee dadhabbii gaafata. Ija godhachuudhaaf har'a facaaftanii borga nama ijji hin mul'atu hin argamu. Takes processii qaba. Karaakteriin as ba'uudhaaf jireenyi dhugaan as ba'uudhaaf haasaa dhugaan as ba'uudhaaf dubbiin jireenyi keessaa maddu as ba'uudhaaf processii qaba. Processiin kana keessatti karaakterii isaa biildi godha jireenya keenya keessatti waaqayyo. Maqaan isaa bara amma bara baraatti kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo si galateeffanna, Kiristoos si galateeffanna. Waaqayyo si galateeffanna galgala kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Enya namaa gooftaa bara baraa ati irratti maxxansita miti, namatti maxxansita miti. Diigdee jaartaa. Ermiyaasiin gaafa waamte akka diigduuf, akka buqqiftuuf, akka ijaartuuf ansi kaaseette gooftaa bara baraa. Diigichaan jalqabaa. Garuu diigichaan xumurama miti, ijaarsaan xumurama. Jireenya namaa diigdee ijaaruu barbaadda. Isa manca'e, isa addaamiin manca'e, isa seexanni mancaase. Jireenya keenya keessaa akkaataa deemsaa, akkaataa jireenyaa, akkaataa milluu, akkaataa taasoo hundumaa isa manca'e. Yesus Kiristoos ilma Waaqayyoo siin ijaaramne iddootti nu deebi'a. Galgala kana dubbiin kun jireenya keenya keessatti maqaa Yesus Kiristoosiin ijaa godhatu. Ijaa godhatu Yesus. Ija malee nu hambisin. Waaqayyo karaakterii kee amala Kiristoos inni Kiristoos keessa ture isin keessaa jiraatu inni jedhame sun amalli isaa jireenya keenya keessatti karaa dubbii kana galgala kana maqaa Yesus Kiristoosiin nu keessaa hojii isaa jalqaba. Yaa Waaqayyo garbichatti nutti dubbattee hojii wangeelaatti bobbaaftee gooftaa Yesus Kiristoos obboleessa koo lubaa Phaawulosiif sin galateeffadhaa mana isaaf tajaajilanni maatii isaa wajjin kennaa jiru hundumaaf si galateeffanna waldaan kun eebba galgala kana gannutti roobeef maqaa Yesus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Eebbifame abbaan eebba kanaa si'i Kiristoos. Abbaan dubbii kanaa si'i Kiristoos. Hafuura qulqulluu galanni siif haa ta'u. Si galateeffanna galgala kana maqaa Yesus Kiristoosiin. Hafuura qulqulluu galatoomi. Hafuura qulqulluu galatoomi. Hafuura qulqulluu galatoomi. Maqaan kee bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Jireenya sitti gammadu, adeemsa sitti gammadu, gochaaf raawwata sitti gammadu. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin nu keessatti biqilchi galgala kana. Waan goote hundumaaf galanni waaqa irratti lafa irratti siif haa ta'u. Waaqayyoo gidiraa keessan darbu taanaan eenyuyyuu kiristaana ta'uu danda'a. Eenyuyyuu kiristaana gooftaa. Kan ittiin safaraman garuu, kan ittiin meejerdi ta'an garuu rakkina keessatti, gidiraa keessatti. Achi keessatti gooftaa hadhaan kan nama keessaa gadi ba'u. Achi keessatti gooftaa Yesus Kiristoos jireenyi mi'aanis keessinsaa achi keessatti beekama.
Kanaan achi yaa Waaqayyo hundinuu kiristaana ta'uu hin danda'a. Gooftaa Yesuus Kiristoos achi keessa soofamanii gooftaa bara baraa achi keessatti luugamanii akka gogaa fuudhanii yaa Waaqayyo warri beektonni luuganii jandee godhanii jireenya namaatiif komforti godhan achi keessatti nu luugdee gooftaa bara baraa nuun egaa daandii jireenyaarra warra jiranitti badiisa keessa warra jiranitti nu bobbaafta. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin eenyuyyuu qorumsatti hin gammadu. Garuu isa sagaras jiru laaluudhaaf ija hafuuraa keenya nu hubanii galgala. Bu'aanni jireenya keenya irratti fidu garasitti achi gamatti ilaaluu akka dandeenyu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati nu gargaari. Nu laatteef maqaan kee haa eebbifamu. Halkan kana booddee qabnu hundumaatti sagantaan kana booddee qabu irrattis ayyaanni kee araarri kee humniif jabinni kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin haa mul'atu. Wajjin ta'i saba kee eebbis maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Garaa keessan ol fudhadhaa eebba isaa fudhadhaa. Ayyaanni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos jaalalli Waaqayyo Abbaa tokkummaan hafuura qulqulluu ammaa jalqabee amma bara baraatti gadi ba'uu keenyatti ol galuu keenyatti hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Waaqayyo isin eebbisuu nagaa wal gaafannee ba'uu dandeenya lamaa waan jettan yoo qabaattan malee.